Haa shamaa harka fuunee jirra jirtu hordoftoota kiyya jaalatamuuf kabajamoo nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa keessanii. Anis jira galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Guyyaa har'aa kana waan adda ta'e wayii waan garaa na nyaate tokko jechuudha. Waan keessa koo aamilee na cabe tokkorraa dubbachuudhaaf dursa garuu warroonni maatii nuuf hin ta'in maatii nu ta'a chaanela keenya laayik sheer sabiskiraayib gochuu hin irraanfatin asiniin jedha uummata Oromoo kiyya qaali. Wantichi garaa baay'ee na nyaate maal seetanii haadha mana Haacaaluu Hundeessaa jechuudha. Mee dubartiin kun jechuudha umrii kanaan waaqayyo ishii qofarrallee hin dhabamsiisne Haacaaluu uummata Oromoo hundarraa jechuudha. Garuu isheen laphee ishee keessa hin baane gaddi ishee ammallee. Guyyaa kabaja ayyaana irreechaa suuraa isaa mataa girgiddaa irratti laxxafattee ijoollee ishee qabattee suura isaa faana kabajje jechuudha. Waan garaa nama nyaatu dhugaa dubbachuudhaaf. Waaqayyo obsa isheedhaaf haa kennu. Haacaaluu kan dhabe Oromoo hunda malee ishee qofaa miti. Baxaami kabdaal dubbachuudhaaf illee namatti dhaga'ama. Jecha hin qabnu jechuudha. Waaqayyo obsa dhuma hin qabne isheedhaaf haa kennu. Nama jaallatan dhabuu miti. Nama hiriyaa akkanumaa wal baran illee dhabuun baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Kan biraamoo maal seetanii irreecha baranaa irratti Jawaar Mohaammed aktiivistii yookiin aktiivistii keenya jaalatamaaf kabajamaa Jawaar Mohaammed akkasumas haadha manaa kan lammataa kan fuudhe Diirii Lillii faana ayyaana irreechaa kana kabajaa oole jechuudha. Namoonni tokko itti kan aaran ni jiru. Hindee namni carraa jireenya mataa ofii jiraachuudhaaf mirga hin qabumu. Nama dhuunfaa ati ajajjee gara tokko ooftu miti jechuudha. Wanni si ajaa'ibu. Wanni si dhibu jechuudha. Jireenya keessanii gara feetanitti oofuu dandeessu malee jireenya nama tokko maaliif marraatu? Haadha manaa biyya alaatti gatee kan biraa fuudhee maali jedhanii kan irratti duulaa jiranis jira. Mirga bar namni tokko chaansii jireenya ofiisatu murteeffata isinii miti jechuudha. Akka biyyummaa akka Oromummaatti Oromoo biyya isaatiif falmuu irratti waliin qabdanii biyya kanarratti wajjin falmitanii turtan haga danda'ametti. Garuu dadhabamee jennaan innis dhiisee jireenya isaa dhuunfaa keessatti deeffate. Isa bilxiqinnaan qilintootti kolaasta isheen immoo kaastee jaalala laattee fi ofi qabdee jajjabeessitee kan Oromoo nu eessa jira Jawaar maal ta'e jedhee kan bahee hin gaafanne isheen ofitti qabattee jaallatte jechuudha. Kanaafuu jireenya namaa murteessuun baay'ee ulfaata. Kanaafuu jireenya namaa dhiisati jireenya keessan uffadhaa piliis waa'ee namaatti irraan dubbatina. Viidiyoon biraa immoo viidiyoo ammaa kinoo amma asirra argaa jirtan kana. Dubartoonni lama karaa irratti wal reeban jechuudha. Namichi addaan isaan qabu kan irratti haa ta'u waan isaan irratti wal reeban hin beeku garuu wal reebanii basii kiu jechuun amma ka'a. Waltumii kakaatonni kun lama. Mucayyoo sun qaxalee wayiiti garuu dubartiin kun haadha isheeti jechuudha. Biliis maatii nu olii nama umurii nu ol jiru harka itti ol kaasuu aadaa duubatti hafa akka ta'e. Barannee irraa of haa qusannu maalindee akkamitti dubartiin kun haadha ishee taate akkamitti harkitti ol kaasti mucayyoon kun dhugaa. Oh my god በጣም ያሳዝናል. Deebi'ee immoo addaan qabanii qoykaa gaafa addaan qabanii biraachi deebisan amma namichi odoo jidduu jiru tuun irraa hiixattee ammallee haadha kana rukkutti jechuudha. Mucayyoon kun ijoolleedha. Odoo ishii abaartee harmeen kun waanuma feetu odoo jetteen akkamitti nama umrii haadha keetiin madaalutti harka ol kaasu jechuun በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። እንደኔ ማለት ነው። ከእድሜ የሚበልጥ እናቶች ጋር እጅ ማንሳት በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። እውነት የማይሆን ነገር ነው። ጅል መሆን ነው በቃ ማጃጃል እንጂ ሌላ ነገር አይደለም። እናቱ ናት። በዚህ እድሜ የሚታዩ ሴቶች እናቶች ናቸው። እኔ ገና በቃ ወጣት ነኝ ጉልበት አለኝ ብዬ እና ልክ እንደ እናቴ የሚሆን እናቶች እድሜ እነሱ መምታት አለብኝ እንዴ? የማይሆን ነገር ነው። በጣም እየተሳሳች ነው እህታችን ማለት ነው።
Meelaala dhugaa rabbii jechuudha. Namni haadha keenyaan umriin haadha keenyaan madaalu akkuma haadha keenyaatti akkamitti harkatti ol kaastee reebdi. Oh my god. Ani namichi addaan qabee jennaan. Namichi namichallee ofirraa hin reebdi jechuudha haati kun. Gaafa namicha ofirraa reebdu ka'ee rukkuta. Gowwaadha innuyyuu. Akkamitti nama dubartii rukkuta dhiirri immoo. Way gudii way Itoophiyaa. Niitii sana fakkaatti meeqoo itti dhaqeeyyu. Laal fudhate bakka. Didde ofirra darbite maaliif narratti loluu didee dhabar. Maaddaan nu qabaadhaadha. Mana sana fakkaatti bakka. Oh my god. Qoy kaamaan itti deebi'uu jedhan. Itti dhayte. Hinde rukutte. Oh my god. Bakka qabaan dadhabe. Itti dhufte bakka reebde. Oh my god. Rukutte. Oh my god. Namicha booskidhaan lafa booste jaartiin ajaa'ibaati. Humna qabdi. Hin darbee mar dhufee namittiin isaati warra isaatti gaafa aartee fuula itti dhoowwattu dhaqee dubartii kana darbe jechuudha. Dhiirri kun amma dhiira jedhama. Hindee haadha isaati bar kun akkamitti dubanni haadha manaa isaa kana qabatee karaarra deemu ishiitu tuqe ishiitu dhattee nama umurii ishiidha olitti harka ol kaaste jaartii ofii fudhatee harka qabatee gara manaa hin galu maal gochuu dubartii guddoo kana darbatame dhiira kun amma. Oh my god. Biyyi keenya gara itti deemaa jirtu dhugaa nama aarsa. በጣም ይከብዳል። በቃ ለመናገሩ ራሱ ይከብዳል። ሀገራችን እንዴት እየከሄደ አናውቅም። በቃ አቤቱ አምላኬ ወይ ድረስልኝ። ዋይ ጉዴ ዱጋንም አሳዘነ። ሜላላሜ akkamitti bar ishiin fuula dhaqee hammate jechuudha mucayyittii san haadha mana isaanitti fakkaatti. Gaafa hammatu harka isaa ofirra darbite. Achi aareet ishiin darbite jennaan sababa ishiiti. Bakka dhaqeet ishii gammachiisudha jedhee dubartii kana gaffa'ee lafaan dhaye. Dubartiin kun subna kaati. Achi ol kaatee namicha fuutee dhagaa irratti bittinni isa gootee darbitee lafa isa goota. Dubartiin takka takka dhiira hin jirti bar. Qoy dhayxeef. Abee qabaan dadhabe ka. Gaafa gadi dhiisimee ana ittu. Oh my god. Balau bakka ittiin gadhiisan ilkee agarsiitu. Dhayxa. Irrumaa qaban. Oh my god. Ani waan naa taa'e beektu asirratti. Maaltu na ajaa'ibe dubartittiin kun cimtuudha. Meeshaan bar namicha fuutee lalwaan isa goote la. Gamatti isa buustee la namicha. Oh my god. Abbaan manaa ishee dhufe kinootti matti naqi jette. Ishii gadhiisetti dhaqe. Eebalaan buute dhaqeef. Qabatee darbee lafaan ishii dhayiika. Balau. Min አይነት ወንድ ነው እንዴ? Dubartoonni dhaamtu dubartii akka bidhooftattee tun irraa qabde qoy. Gaafa kana darbitee kam isa buuste la. Gaafa achi ol qommoota irraa addaan qabde san ishii ka'eedha halaala. Gowwaadha dhugaa dhiirri akkana. Oh my god. Dhiirri akkamitti dubartiitti harka ol kaasa ijoollee dhugaa በጣም ይከብዳል። እውነቴን ነው የምላችሁ። ሴት ልጅ አትመታም። በቃ ወንዴ መንገድ ላይ ካየ ክበረላት። እናት እህትም ሁሉም ነገር ናት እኮ። በጣም የከበደኝ ይሄ ነው። ኦ ማይ ጋድ ኢትዮጵያ ጠፋች። በቃ እርስ በርሳችን መገዳደል ነው በቃ። ኦ ማይ ጋድ ኧረ እባካችሁ ተከባበሩና ኖሩ። አቤት ፈጣሪ ሆይ ኦ ማይ ጋድ